Sagalee Waaqayyoo humna hojjetu of keessaa qaba. Ani dhugumaan isinitti himaa hamma Waaqnii fi lafti badanitti seericha keessaa fidalli xinnaan tokko yookiis gartokkoon fidalaa utuu fiixaan hin badu. Maatewos 5:18. Sagaleen Waaqayyoo kan jayyoo raajii san qoratamnedha jechuudha. Sagalee Waaqayyoo isa tilmaamamuu hin dandeenyedha jechuudha. Sagalee Waaqayyoo isa irra deebiitiin ediitii ta'uu hin dandeenyedha jechuudha. Lammaffaa Xiimotewos 3:16 irratti caafanni qulqullaa'aan hundinuu gaggeessaa Hafuura Qulqulluutiin kan barreeffame barsiisuudhaaf, balleessaa hubachiisuudhaaf, qajeelchuuf, qajeelummaattis leenjisuudhaaf dhimma hin baasa. Sochiin hafuuraa kamiyyuu dubbii Waaqayyootiin qorama. Hin madaalamaa hin safarama. Faarfannaa ta'uuraatti ani jecha fo'amaa beekumsaa fi gorsa ba'eessa of keessaa qabu siif hin caafneeree jedha. Kanaaf halkaniif guyyaas waa'ee isaa yaaduun nurra jiraataa jechuudha. Macaafni seeraa kun afaan kee keessaa hin dhabamin halkaniif isaan jette garaa koo keessa kaa'e hundiidhaaf namootaaf ergedha. Wangeelli ija namaa bana. Wangeelli lubbuu namatti deebisa. Yeroo yerootti akkuma inboksii keenya ilaaluudhaaf yeroo yerootti deddeebinee ilaallu, yeroo yerootti inboksii keenya seennee ilaallu, meeseejii haaraatu galee laata? Maaltu galee laata? Eenyutu naaf erge jennee akkuma ilaallu sagalee Waaqayyoo yeroo yerootti ilaaluutu nurra jiraata. Sababni isaas sagaleen Waaqayyoo ergaa yerooti. Ergaa yeroo yerooti. Ergaa nama jijjiiruudha. Ergaa nama geeddaruudha. Sagalee Waaqayyoo inboksii keessa isa jiru meeseejii sana caalaa nu jijjiiruu danda'a. Humna nuuf kennuu danda'a. Yoo akka madooshaatti hin fakkeeffama, hin caccabsaa jechuudha. Sirreessuu danda'a jechuudha. Sheeppi gochuu danda'a jechuudha. Macaafa Ermiyaas 23:9. Sagalee Waaqayyoo akka